Attam jirtu ijoollee Oromoo si'a baay'ee egaa Adam Haaruutiin jalqaba. Har'aa haala biyya keenya keessa jiru karanti kan ta'e irratti haasa'uudhaaf dhufe. Akkasii walii sheerii gootanii yeroo xinnoodhaaf kan irratti haasa'een ba'uu barbaada. Kanaaf waan dandeessanii hiriyoota keessanii firoota keessanitti sheerii godhaa. Kanaan diiniin dhufe har'a maaltu deemaa jira? Anis immoo akka nama wallaansoo keessa turetti yaadan qabu darbatachuun barbaade jechuudha. Kanaaf yoo dandeessanii amma dandeessanii hiriyoota keessanitti sheerii godhaa. Dhaggeeffachuu yaalaa jechuudha. Warri dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii Adam Haaruu kana baay'ee jaalladha. Karaa karaa nutti darbu ilmaan nama ishaatii fi gantoonni adda bilisummaa Oromoo keessatti biqiltu goobanoonni yeroo hundumaa nu gurguruudhaaf saba Oromoo gurguruudhaaf shaqaxuudhaaf gabaatti baasu. Uummanni Oromoo dhaqaa kana keessaa bahuu hin dandeenye. Maal nu wayya? Uummata Oromoo maal nu wayya? Isa kana naasa'uu dhufe kana damaaruu nu bahe egaa achittan seenaa jechuudha. Har'a kan inni haasa'uuf dhufe biyya keenya keessatti afanfaajjiidhaa fi jeequmsa deemaa jiru. Anis immoo hamman danda'e paakeejii sana hiikeetan isinitti agarsiisuu barbaada. Maaltu deemaa jira? Isa jedhudha. Har'a Oromoon more than any time yeroo hundumaa caalaatti confusionii keessatti kufee jira. Afanfaajjii gadhee keessatti kufee jira Oromoon. Afanfaajjii hamaa keessa jira Oromoon. Afanfaajjii kana keessaa inni fira fakkaatus inni fira fakkaatee keessa seenes keessatti qooda fudhataa jira. Inni kaan immoo inni yeroon itti darbes boquu ol qabataa jira. Ammas uummata Oromoo ammas marsaa kan biraadhaaf ammas joonjessuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa kun kan agarsiisu dammaqiinsi saba keenyaa eessa ga'eera isa jedhudha. Sabi keenya ofii isaa difeendii gochuu hin dandeenye. Warra isa afaan faajjessu kana narraa taa'aa jechuus hin dandeenye. Maaliifi garuma isaaniitti oofamanitti oofama. Garuma isaan deebisanitti deema uummanni Oromoo. Mee har'a maaltu deemaa jira? Ala kana dibbee turkutamaa biyya keessaa fakkeessaa baay'eetu hojjetamaa jira. Isarratti hanqinnoo waan tokko jechuu barbaade. Har'a maaltu odeeffama? Mootummaa ce'umsaatu odeeffama. Daawud Ibsaa ani si'a baay'ee lafan itti dura dhaabadhutu jira, lafan itti deeggarutu jira. Yeroo inni waan gaarii hojjetu nan deeggara. Yeroo inni immoo afanfaajjii keessaa qooda fudhatus immoo duran dhaabadha. Inni kun egaa afanfaajjii isa hama uummata Oromootti dhufeedha. Mootummaa ce'umsaa isa jedhu kana mee gargar hiiknee haa ilaalu maal jechuudha. Gaaffii ka'uun irra jirutu jira yeroo mootummaa ce'umsaa haasoftu. Maal jechuudha mootummaa ce'umsaa jechuun? Oromoon
garamitti ce'a. Isa kamitti ce'uudhaaf deemaa jira. Oromooni dhiiga isaa hamma ammaatti kan dhangalaasee fi dhiiga isaa hamma irraa kanatti kan dhangalaasee fi eessatti ce'uuf baay'een keenya garumatti ce'aa jirru iyyuu hin beeknu. Garritti ce'anii yookiin abjuu warra Itoophiyaanistoota nu keessatti biqilanii nu gurgurataa turanii abjuun isaanii Oromoo kan harka micciiranii ilmaan Habashaa jala gashanii ambrellaa Itoophiyaa jalatti hiree kee murteeffadha jedhanii akkuma waggaa dheeraadhaaf gowwoomsaa turan. Akkuma waggaa dheeraadhaaf gowwoomsaa turanii har'as akka gowwoomsaa jiranii isuma itti fufuudha. Inni kun egaa Itoophiyaa haaraatti ce'uu isa jedhanii abjuu hin jirre, afanfaajjii hin jirre uummata Oromoo keessa facaasanii uummati Oromoo osuma joonja'u waggaa 50 dana. Itoophiyaa haaraatti ijaarama. Itoophiyaan poolitii sana jalatti, sirna Habashaa jalatti, birookiraasii Habashaa jalatti, coercive power inni jedhamu humna securityidhaa fi maafiyaa nama ajjeesu kana jalattitu ummati Oromoo hiree isaa murteeffata jedhanii warra yaadantu jira. Wallaalaniiti? No. Baay'ee isaanii gurguddoota hangafoota keenya. Wallaalle. No, beeku. Garuu wilii qalan qabu Habashaadhaa wajjin. Humna alaatii wajjin wilii galan qabu. Promisii galan jalqabuma irratti saba isaaniitiif waadaa galuurra ilmaan Habashaatiif waadaa galan. Kanammoo kanaan duras dhiyeesseera. Ilmaanni Habashaas mirkaneessaniiru. Kunoo warri kunii jedhan walgahii Shikaagoo ture irratti yoo cal jennee ilaallee addi bilisummaa Oromoo gara walabummaatti deemee Itoophiyaa diiga kanaaf achi keessa seennee isaaniini cheekii gochuudhaaf seennee nuun jedhan kunoo har'a likkiitti gashanii kunoo addi bilisummaa Oromoo gara Itoophiyaatti deebi'ee jedhanii ragaa ba'aniiru. Kana dhagayeera uummata Oromoo hin dhagaye. Dantaa isaayyuu qabu. Jarri kun har'a biyyatti galanii caasaan isaanii diriirfachaa uummata Oromoo afaan faajjessaa jiru. Uummata Oromoo confusii gochaa jiru. Mee garatti ce'an tokkoon isinitti hima. Tokkoffaa Itoophiyaa ishee haaraa ishee confusionii qabdu. Ishee haayileen yaalee gaabbee boo'ee mana hidhaa keessatti wayyoo ofan nyaadhe. Yoo asii baatanii dhaqaatii uummata Oromootti naa hima. Walabummaa duwwaadhaaf loladhaa jedhee Dargi tsifat beetiitti boo'aa dhaqee du'aalee fida. Har'a wulataasaa nyaatanii dhaamsa isaa karaatti nyaatanii har'a Itoophiyaa sanatti jiru baay'een isaanii hin beekna tokko wal beekna. Isa booddee kan biqilan hundumtuu warri Sudaanitti galanii Kartumiin taa'anii uummata Oromoo waggaa hamma kana afaan faajjessaa turanii Itoophiyaa haaraa ijaarra kan jedhuudhaan sabboontoota lafarraa duguugsisanii fitan. Sabboontoota Oromoo kan ta'e isa kaan mana hidhaatti naqanii, isa kaan summii nyaachisanii, isa kaan shinigaatti waamanii ficcisiisanii, isa kaanii achi taa'anii firdii du'aa itti faradanii firdii du'aatiin ajjeesaa turan. Maqaa isaanii kanaan dura hunduma isaanii dha'an ture keessa deebi'uun barbaachisu. Kanagaa warri Itoophiyaatti ceena warri jedhu. Tokko lammata ce'umsa yeroo jedhanii ce'umsi kuni walabummaa Oromiyaa kan mirkaneessutti ceesisa. Yoo walabummaatti ceesisa ta'e har'a wanti guutamuun irra jiru maal fa'i? Kan biraan immoo eessatti ceesisa? Bridge to nowhere. Hurrii keessatti ceesisa. Uummata Oromoo hurrii keessatti facaasa. Isa kana keessa isa kam? Definitionii namni difaayinii godhe hin jiru.
dhossaadha. Habashoonni garuu beeku. Abiy beekaa, Isaayyaas beeka. Wanta diraamaan kun hundumtuu hojjetamuuf hin beeku jarri. Jarri hin beeku. Maaliifi kanarratti waggaa dheeraa irratti hojjetan hin beeku isaan. Yeroo hundumaa biyya Oromiyaa keessatti kani taasa wanti halli jalaa dhokatu uummata Oromooti. Uummata Oromoo jalaa dhokata. Uummanni kan biraan ilmaan Nabashaa, Tigree, Amaarri waa'ee keenya nu caalaa beeku. Egaa yeroo mootummaa ce'umsaa kana ijaartu stakeholders jira. Paartii keessatti qooda fudhachuu barbaachisu jira. Itoophiyaa poolitii jalatti yeroo mootummaa tokko nan ijaara jettu warri kutaarri achi keessa ODF, GNF maaloo jedhamte amma firifaarii funaantu kuni keessa galuutu irra jira. Warri EPP keessa galuutu irra jira. Paartii dhakaa. Paartii dhabar. Isaanis interestii warri qaban keessa galu. Daawud yeroo ibsu lammiilee Oromiyaa jedhe. Lammiilee Oromiyaa kun eenyu fa'i? Utuu citizenii Oromiyaa jedhe lammii Oromiyaa keessaa jedha. Oromoota jechuudha. Lammiilee yeroo jedhamu kuni eenyu fa'i isaan? Kanus explanationiin hin jiru. Seenaa addunyaa keessatti hamma har'aatti seenaa addunyaa keessatti enemy kaampii keessa taa'ee namni mootummaa ce'umsaa ijaare hin jiru. Seenaa fidaa biyya eessaatti. Koloneeffataa kan dura dhaabate hundumtuu yookiin exaayilii keessatti gavarmentiin exaayilii dhaabbateetu alaa loobii godhaa gargaarsa barbaadaa lolee biyyatti gala. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Idi Aminiin lolanii dadhabani warri Gwaandaa. Nereereen organization isaanii gargaaree dhaqee wajjin lolee ari'eetu warra kana irra kaa'e, warra haaraa irra kaa'e. Dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa alaatti dhaabata yookaan immoo liberated zone yoo qabaatte biyya walaba ta'e, dirree walaba ta'e yoo qabaatte achitti dhaabdee ittiin lolaa biyya keessa seenta. Kana warri kolonii jalaa ba'an hundumtuu kana godhan. Chaayinaan kana godhe, Kiyubaan kana godhe, Veetinaam kana godhe, Keeniyaan kana godhe, Mugaabeen kana godhe, Sudaaniin hundumtuu kana godhanii achi dhaqan. Ilmaan Oromoo. Har'a Finfinnee keessa lafa mootummaan concentration hamma kana qabu keessatti mootummaa ce'umsaa. Daawud qoosaa akkasii uummata Oromoo irraa dhaabi. Wanta akkasii takkaas ta'een beeku ta'uus hin danda'u. Kuni afaan faajjii gadhee keessa uummata seensisuudhaaf yoo ta'e malee mootummaa ce'umsaa isa joke. Hizbidannetii jala taa'anii biyya sana keessa uummanni keenya karaa irratti utuu dhumaa jiru. Inni kaan gudeedamaa utuu jiru. Biyya sana keessatti namni poolitikaa beeka jedhu hundumtuu hidhaatti nam'ee osoo jiru. Eenyu wajjin mootummaa ce'umsaa dhaabu? Kan isin dhaabdan EPP dha wajjin. Please, come on. Waan akkasii kana dhaaba. Uummata Oromoo hin afaan faajjeessina. Hamma yoomiittitu uummata Oromoo afaan faajjessaa jiraan. Waan hin taane ilaa rakkinni Oromoo inni guddaan karaa laafee gadi qotuu barbaada. Amma Daawudii either qawweetti qabanii jedhanii or mataadhuma isaatu confused ta'e or something happened. Daawud kana wallaale jechuu koomiti. Garuu there is something wrong with him. Rakkina kan biraatu jira. Mootummaa ce'umsaa. Ani kan Daawud achi taa'ee Daawudii qawweetti qabanii jechisiisuu danda'u.
Garuu maaliif jechisiisu beektu attentionii Oromoo kana yeroo hundumaa pireesharii jalaa ka'u kana vaalvii tuqanii ittiin afuura keessaa baasan barbaadu. Oromoon har'a kun yoo qabu mootummaa cimsa. Waa'ee wallaansoo, waa'ee kolonii Habashaa jalaa bahuudha, waa'ee hidhannoodha, waa'ee gurmaa'anii lolu irraanfate gaa. Oromoon har'a maalirra jira? Inni alaa kuni ministeera yeroo ta'utti mul'ata abjuudhaan ciisee. Booleetti bu'ee kiraabaatii kaa'atee dhaqee foreign ministeerii fa'aa yeroo ta'utti mul'ata. Inni kan biraan immoo defense ministeerii yeroo ta'utti mul'ata. Inni kan biraan immoo executive maalii akka ta'utti mul'ata. Kuni waldhaaluma akkan jenne baay'een isaanii namoonni baratanii addanaa keessatti harka dibbee rukutaa jiru. Kuni cubbuu uummata Oromoo irratti hojjechuu, cubbuu saba keenya irratti hojjechuu kana keessa yoom baatu, yoom dhiiftu uummata Oromoo kun hundumtuu Itoophiyaanistoota. Hojii Itoophiyaanistootaati. Hojii har'a Itoophiyaanistoonni tuunii istringii isa dhumaa rukutan kana caalaa deemuu hin danda'an. Isa dhumaati kun. Waan hundumaa godhaniiru. Uummata Oromoo ilmaan Habashaa jala gashuudhaa fi wanti isaan hin godhin hin jiru. Warri amma PP jala jiruu fi warri ala kan hundumti isaanii walii wajjin jiru. Hundumti isaanii namni jarri kun walii wajjin hin jiranii jedhee yaadu nama waldhaalaadha, nama gaddamuufidha, nama siyaasaa hin beeknedha. Kan na gaddisiisu uummata Oromoo isa dhugaa se'ee walgayii dhaqu garafamu. Uummata Oromoo isa Finfinnee biyya Amaaraa keessatti biyya Amaarri fudhatte keessatti ce'umsa dhaabbanna jedhee joonja'u. Warra masaakina kana na gaddisiisa. Isaan kana baay'isanii isaan kanaaf gadduun nurra jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafi please warri alaa dibbee rukuttan eessayyuu hin geessani. Nafxanyaan ilaa callee cabduutti isin hin lakkooftu. Namattuu isin hin ilaaltu. Akka namaatti sab hiyumaaniidhaati isaaniif. Full human being miti. Akkamittiin sab hiyumaanii ta'uu keenya impoozii ofirratti goone isiniifan ibsa sammuu. Nafxanyaa ilaa xurii qeensa isaaniitti isin hin lakkaa'an. Utuu isaan achi jiranii, utuu isaan akkasittiin security qabatanii jiranii, biyya qabatanii jiranii, biyyi kufeera, biyyi maal ta'eera, mootummaa ce'umsaa ijaarran, nama hidhaa keessaa baasteetta, hidhaa keessa isa jiru ba'eera hin baane. Mootummaa ce'umsaatti ijaaramee biyyi irraa fudhatee dhaqee mana hidhaa diigaa, security isa kamiin, force isa kamiin, abjuudha. Abjuu kana uummata Oromoo irraa kaasuu qabna. Kan biraani Oromooni akka sab humanitti of ilaala. Akka namaatti utuu hin ta'e walakkaa namaatti. Isaanis akka walakkaa namaatti akka nuyi of ilaallu barbaadu. Nus immoo nama guutuu nuni jennee of fudhanneerra. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Ilmi Habashaa yeroo du'u addunyaa kanatu galagala. Abii ifaan dhaqanii taa'anii boo'u. Oromoon hin ajjeefne bara. Ofuma isaaniitiin wal ajjeesanii Oromoota ajjeese jedhanii walii boo'anii uummata nutti kaasu. Ilmi Oromoo mana keessaa fuudhanii mormarraa buranii waraabessa yeroo nyaachisan. Hacaaluu Hundeessaa karaa irratti akkasittiin yeroo ari'anii ajjeesan. Yeroo kumaatamaan Oromoon dhumu eenyutu dubbataaf? Nafxanyoon akka sab humanitti nu ilaalu. Nus immoo gumaa kana baafachuu dhiisuun keenya akka namaatti of hin ilaalu. Condition ditaan sammuu keenyatu fudhate.
Amaarri nama tokkoo fi Tigree namni tokkoo fi Amaarri namni tokkoo fi Oromoon kuma tokko lubbuun isaanii tokko. Akkasitti fudhanne nus hiciqii sana nu keessaa yaa'ee dhufe. Mee ilmaan Oromoo har'a ilaala. Wayyaa adaadii uffannee shamarreen wayyaa adii uffattee dargaggeessi bargaanfatee shimala baasee samiitti sirbaa dhaqee yeroo ayyaaneffatee galu. Mana haadha Hacaaluu Hundeessaa bukkee yeroo darban haati Hacaaluu teessee boo'aa jirti. Yeroo achi ga'an hundumti isaanii boquu boosanii eegee isaanii suuqanii akka isaan bira darban natti dhaga'ama addana taa'e. Maaliifi yaa ilma kootii jetti. Ilaa kunoo uummata kanaaf du'e har'a waa'ee isaa dhiisanii sirba sirbuu jetti. Uummati Oromoo sirba kana yoom dhaaba? Biyyan qabduutu irreeffatta. Biyyan qabneetti irreeffatta. Biyyan qabneetti gadi baatee sirbita. Biyya hin qabdu bar. Ati nama miti bar. Biyya hin qabneetti gadi baatee bargaanfattee dullaa qabattee samiitti ol utaaltee gad horgufamta. Amaarri taa'ee si ilaala. Maaliif akkati kana gootu barbaada? Maaliifi dhattee of urguftee emotionii kee kana of keessaa fixxeetu galgala yeroo manatti galtu ollaa keetii tokko ajjeesan, haadha kee gudeedan, obboleettii kee ciibsanii gudeedan haadha kee biratti. Emotioniin keessaa dhumeera. Dhattee akka saree marmarattee rafta. Kana gaa subhuman jechuun sana fudhatteettaati. Yoom kana hin fudhadhu hin barbaadu gumaa obboleessa kootiin baafadha yoomi kaniti jettu. Hammi gadi yaa'u kun dullaa baatee deema. Hiriira ta'uu, sirba ta'uu. Mee hundumti keessan of gaafadha. Dullaa kanaan saree meeqa rukuttanii, boofa meeqa ajjeeftanii, poolisii meeqa rukuttanii. Naada. Homa tokko garuu attention ittiin harkistu. Intentionii keessan kana gochuuf deemne jettanii himtaniitu xiyyiitii fudhattu. Rasaasa addatti fudhattu. Boo'aa galtu. Kana hundumaa dhiiftanii gatteessanii akkamittiin Oromoon kana keessaa ba'a isa jedhu yaaduu dhiiftaniitu dhaaba homa tokko eegamuun hin dandeenye irraa waa eegaa jirtu. Baay'ee nama gaddisiisa waa'ee Oromoo. Mee waa'ee waboo tokkoon isinitti himuu barbaada. Yeroo waboon hin hiikkannu jedhe sana ani abbaa isaa asirratti hin dubbadhu. Maal jedhan istiraatejii isaanii afaan isaanii keessaa bahe. Giddiin hin jiru jedhan. Achuma laga keessatti ishee eenna achitti beeloftee harka laattii jedhan. Istiratejiin kuni istiraatejii walla koloniyaalistotaa maal jedhama? Konteenii gochuu jedhama. Containment. Achitti akka isaan iddoo sanaan tochooni achitti qabuu jedhama. Waa lamatu jira. Yookiin complete annihilation jedhamu completely akka Tamil milishaa marsanii duguuganii fixuu jechuudha. Yookiin immoo hamma mootummaan kuni consolideetii godhee irree isaa jabeessutti laga keessatti eeguu jechuudha. Poolisiin Abiyyi har'a waboo laga keessatti akka inni ol hin dabarre, akka inni dhidheessan dabarre, akka inni eessan dhan marsanii dhuma eegaa jiru. Maaliif? Tokkoffaa propagaandaa isaaniitiif xuru. Maal jedhu? Isaan kan isaan jedhani kunoo diinatu jira. Kunoo Oromoon nurratti ka'ee. Kana himachuudhaaf at least namni qawwee qabatee laga keessa jiru jiraachuu irra jira isaaniif. Propagaandaa isaaniitiif. Karaa tokko propagaandaa godhu. Karaa tokko uummata kan biraa ilaa kunoo qawwee qabatanii
biyya dhufanii fudhatanii Oromoon isin balleessuudhaaf jedhudhanii propagaandaa abuudhaaf. Kanaafan si'a baay'ee wabooni ofii isaatii ka'ee hooggana abaa'oo jedhu ofii isaatii baafatee isa cabee bishaan keessatti dhidhamaa jiru kana eeguu osoo hin taane ofii isaatiis akka hin dhidhibne baafatee hooggana kan hundumaa hammate of jalatti hiriirsee saba kana geggeessuu danda'u kapaasitii sana qabaachuutu irra jira. Laga keessaa ol ba'uu qaba waboon. Kanaa gadi achumatti hin bacancara deemuu hin danda'u. Kun saayinsiidha, daayileektiksiidha. Daayileektiksiidha. Warri guriillaa waarfeerii geggeessanii kana nu barsiisan. Kanaaf waboo kan nu gargaaruun nurra jiru akka isaan dafanii hooggana baafatan akka isaan yooduma waboo dhiisan iyyuu bukkeetti ijaarradhaa ganda gandatti qawwee qabadhaa ilamee Amaara laalaa baalasilxaaniin Amaara gadi ba'eetu Amaarri hidhadhuutii dhaqi Gumuzii fi Sanqallaa ofirraa qalii fixii ittiin jedhaan Oromoon kana jedhu jira hin jiru. Maaliif egaa akka sabii humaanitti waan of ilaalluu fi kondiishinii ta'an conditioned servitudeidhaaf garbummaadhaaf gaddeebummaadhaaf koloneeffataa jiraachuu hin fudhanne saayikoolojii sabkonsheesii keenyatu fudhate osoo hin beekin. Kana keessaa saayikoolojii kana keessaa ba'uu danda'u nurra jira. Uummata Oromoo maal wayya? Maal nu wayya? Har'a mee ilaalaa ODF isa harka kennetu ala kana dhaaba ijaarra maaloo godhanna waan haaraadhaan achi as baanedhi wayya jaajira. Warra Sudaanii ta'anii nama ficcisiisaa turan. Warra Sudaaniidhaa ergaa nutti erganii biyya keessa abaluun ajjeesaa nuun jedhan. Warra harka isaanii keessa dhiiga guute. Warra harka shimalaan reebanii ijoollee keenya ajjeesaa turan. Warra akkasiitu gadi bahee har'aa qaanii tokko malee tokko keessan isin beeku. Tokko keessan isin beeku. Keessumatti Wallagga keessatti waan isin gochaa turtan isin beenu. Dhaabaa waan akkasii kana of eeggadhaa. Hin ta'ugaa amma saba Oromootti isin saaxilla. Uummanni Oromoo dhaga'uu qaba waa isin hojjettan. Yaa uummata Oromoo maal sii wayi? Maaluma sii wayi? Amma gara dhumiisaa gara badayitti adeemaa jirta. Gara negotiationii harka kennuutti si dhiibaa jiru. Waboo immoo hamma danda'an caasaa garaagaraatiin confusionii garaagaraa propagaandaa garaagaraa itti godhanii ittiin negotiate godhachuu barbaadu. Even ala kanaallee kan ishee waboo jettuufi baay'een isaanii waboo wajjin quunnamtii uumanii waboo kana gurgurachuu barbaadu. Waboo kanaan taayitaa negotiate gochuu barbaadu. Ummati Oromoo reesalii godhee waboo kana warra kashalabboota kana akka baafachuu danda'u qaba. Kophaatti baafatee ummati Oromoo waboo kanatti nama dabalatee ofii isaatiin hooggana baafatee ari'achuu qaba biyya keessaa ilmaan Habashaa. Uummanni Oromoo har'a izer garbummaa sanatti deebi'ee kolonii sana jalatti deebi'ee akka sareetti kunuunfame akka sareetti akka namaa gadi kan ta'e isa fudhatee istaatasii sana fudhatee jiraachuu. Yookiin immoo ganda gandaan hidhatee maal jedhana waliiqaa dingilii akaakil keessa taa'ee xaaliyaanii gadi dabarsine Dambidollootti nama 20 wajjin. Seenaa isaa haati koonatti. Galaayyuu ergiteetti waliiqaa dingilii. Har'a namni kumi tokko
waa meeqa gochuutu irra ture. Har'a Finfinnee upside down gochuutu irra ture waboon. Utuu warri akkasitti waboo sakaalanii, waboo gowwoomsanii, waboo confuse godhan utuu hin jiran ta'e. Karaa itti dhaamanii horii isaanii garmalee abuse godhanii waan baay'ee utuu irratti hojjechuu baatanii dhuguma ispiriitii isa dhugaa, loluu isa dhugaa, bilisummaa isa dhugaatiif akka inni dhaabatu gargaaraniiru ta'e yoona kana har'a Finfinneen upside down. Finfinnee keessatti upside down ishee godha ilmaan naftanyaa. Garuu kun ta'uu hin dandeenye. Hamma warri Itoophiyaanistonni kun badanii, hamma warri gantuun achi teessee uummata keenya gurguraa jirtutti tasa eessa ga'uu hin danda'amu. Maaltu wayya? Tokko ganda gandaan organized ta'u. Lammata saamanii hidhachuudha. Waan qaban hundumaatiin hidhannootti deemu. Ilmaan Habashaa ganda kee keessaa hamma dandeesse ari'uu danda'u. Wanta barbaaddeen ilkaaniin ciniini ari ilmaan naftanyaa. Biyya sanatu caccaba. Baay'ee mana madinqa yeroo Oromooni Itoophiyaatu diigama jedhee boo'utu na dhiba. Oromoon diigamee dhume. Finfinnee fudhataniiru. Diredawaa fudhataniiru. Biyya Oromiyaa cicciramee dhumeera. Maaltu sii hafe? Amaarri maal jette? Basa zinaa baay'ee faraam jette. Sii dhumatee hoo maal sodaatta kana caalaa? Haadha manaa keessa jalatti gudeedaa jiru. Obboleettii kee ciibsanii gudeedaa jiru. Haadha kee ajjeesaa jiru. Obbolaa kee lafarraa duguugaa jiru. Kana caalaa maal barbaadda Oromoo? Maal sii wayya kana caalaa? Kanaaf ilmaanni Oromoo kan gochuu irra jiru hamma danda'ametti wal ijjeeree lolachuudha. Lafa waboon hin jirre waboon hin jiru. Wabooni achi ga'uu hin danda'u ta'a. Waboon eeggatiin. Attamitti naftanyaanii biyya abbaa keetii dhuftee si garafti karaarratti hin fudhatte kaa. Sabi humaanii yoo ilma kee ajjeesanii ilma naftanyaatiif dhattee dura awwaalta ilma kee mana reeffa ilma keetii manatti dhiifte. Kana barti naftanyaan. Atis immoo kanatti condition taate. Kanatu fudhatte nanna kee keessatti. Psychology kana reverse gochuu danda'u nurra jira. Psychology kana geeddaruu danda'u nurra jira. Kanaafan egaa waboon immoo kan inni gochuun irra jiru uummata empower gochuu. Uummata kana empower gochuu. Waan saamu kana hidhachiisuu. Ofiisaa akka inni of bulchu gochuu. Barsiisuu darbuu isattaanu. Darbuu kana gochuu keessaa rukutuu. Dhaqee bira mee waan tokkoon isin yaadachiisa. Haadha eenyu addunyaatti gurbaa sirbitu kana. Maal jedhani? Ammaa jedhe. Maaltu sitti dhaga'ama innaan? Ayi har'a nan fayyeette maalinnaan gumaan xiyyitiin tokko rasaasii dhuka'uusaa gurra kootii dhaga'e gumaan ilma kootii ba'uutti ka'eeraa. Namni mana isaa keessaa namni du'e hundumtuu kana yaada. Yerooti garuu dullaa hin jirre tokko baattee ol baatee luka kee bal'iftee samiitti sirbitu biyya hin qabnetti waan hojjechuun sirra jiru dhiiftee isan taane isatti yerooti hojjettu haati Oromoo dhabde sabbataan garaa ishee hidhatte imammaa ishee dhangalaafte. Gadi baatee dubbatti hin dubbattu. Ofii isheetti hidhattee loluu dandeessi hin loltu. Hin dandeessu humna hin qabu. Kanaaf yaa Oromoo wanti gochuun nurra jiru isa ala kanaa calli malee ni odeessa. Biyyi ilaamee waa tokkoon isinitti. Ameerikaanii osoo dhuguma uummata miidhameef yaade Palestiiniyaanii achitti gashe. Utuu demonstreeshiniin hin geeddara ta'e intellectualiin warra Yahudii ta'anii biyya kana keessa biyya lafaarra kan jiru. Intellectually Palestiiniyaanii.
nama baratan bash. Wanti isaan hin goone loobii bitanii maal godhan hin dandeenye. Eenyu fayyaduu danda'e? Hamaastuu danda'e. Gaazaa keessa gaazaa jettu gazzaa jedhama. Tokkotu gazzaan jedheenaan lakki gaazaa amaaratu jedha. Arabi gazzaa jedha. Mee gazzaa akkasitti diffeendi godhee jira. Warra piraaktikaalii achitti lolatantu biyya isaanii diffeendi godhe. Hizbullaan Saawuz Lebananiin akkasitti diffeendi godhee jira. Warra organaayizidii ta'e warra dhaaba soolidii qabutu biyya isaanii lolata. Biyya isaaniitti waan jiraataa jira. Uummata Oromoo adaraa konfiyuuzd ta'e hin gowwoomin mootummaa ce'umsaa waan jedhamu jira. Biyya diinaa keessatti mootummaan ce'umsaa dhaabatee hin beeku. Warri ala kanaa keessumatti warri intelektuwaalii ofiin jettanii mootummaa ce'umsaa deeggarra maal isinii godha uummata Oromoo gowwoomsuun? Hin beektu biyya lafarratti ta'ee hin beeku. Hin beektu kunis materiaalazii akka hin taane hin beektu. Mee dhaqaatii mana keessan taa'atii birdilibsii uffadhaatii maalan jedhe maalan haasa'e jedhaa of gaafadhaa. Sheemoonii. Isin warra akka jedhurra warra federaalizimii nu wayyaa federaalizimii dhumaanillee achi hiiquu dandeenya federaalizimii sanaa Tigireedhaa wajjin Walaayitaadhaa wajjin walitti hidhannee hamma dandeenya federaalizimii sana deebinee dhaabanna warra jedhu wayya. Isaaniin wayya harka 1,000. At least uummanni Oromoo gurra kennuufiin kan inni irra jiru warra kanaaf. Waan hin taane nu odeessina please. Yoo walabummaa bira dura dhaabattanii diinummaa keessan addatti baafadhaati IPPP mazaggaba magaalaa isaaniif hojjechuu qabu. Kanaaf har'a baay'ee aareen dubbadhee dhiifama godhaa. Maaliif kuufamee yeroo dhufu jala jilaanii gadi bahee haasawuu baay'ee dhimma qabu kanaatti jaalladhu garuu yeroo confusioniin kun out of hand deemu opinion koo injecti gochuutu narra jira. Uummati koo akkasittiin anis kafaleera. Hamma dhala Oromoo tokkootti maatiin koos itti kafaleera anis itti kafaleera. Kanaaf cal jedhee harka maradhee taa'uun narra hin jiru kan jedhuudhaan hin dubbadha. Abbaan dibeetii naa wajjin gochuu barbaadan kottaa zuumiitti na waama. Dhuguma mootummaan ce'umsaa kun hin danda'amu isa jedhu dibeetii naa wajjin godhaa. Hin ususinaa achi ganda keessatti gadi ba'aati haasa'a. Ameerikaa keessatti homa tokko na gochuu dandeessan. Ani beeka mirga koo. Kanaafi uummata Oromoo hamma dandeessan walii dabarsaa diskashaniin kun itti fufuu irra jira. Akkamittiin gara walabummaatti ceena isa jedhu irratti haasa'uun nurra jira. Kanaafi Waaqayyo isin haa eebbisu waan na dhaggeeffattaniif hamma dandeessanii walii hiraan isin jedha. Galatooma.